Yeroo baay'ee nuti shaamarranii nama nu jaallatee bakka guddaa nuuf qabuuf osoo hin taane nama ofii keenyaa jaallanneef bakka guddaa kennina. Isa waliinis osoo jiraannee gammachuu guutuu waan qabaannu nutti fakkaata. Kun garuu jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Sababa nama ofii keenyaa jaallanne wajjin jiraachuu barbaannuufis nama nu jaallatuu fi nama jaalala guddaa nuuf qabu, nama bakka guddaa nuuf qabuuf tasumallee hubachuu hin dandeenye. Baay'ee miina. Garuu kun jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Ammamiyyuu beektuu haa taatu, ammamiyyuu qabeenya isaa qabaattu, dubartiin abbaa manaa isheetii ol miti. Abbaa manaa isheetu isheedhaa oli malee. Abbaa manaa utubaa manaati mitiire. Namni nuti jaallanne garuu mirgi isaa akka kabajamu barbaada malee tasuma mirga keenya nuuf hin kabaju. Kan isaa akka dhagahamu barbaada malee keenya dhaga'uu hin fedhu. Gaaddidduu kooran ijjatiin nuun jedha. Nuti akka isa gammachiisnu barbaada malee gammachuu keenyaaf hin himu. Jaalala dhugaa nuti qofti akka isatti agarsiifnu barbaada malee jaalala dhugaa nutti agarsiisuu hin danda'u. Fedhiin isaa qofti akka guutu barbaada malee fedhii keenya nuuf hin hubatu. Filannoo isaa qofaan akka jiraannu barbaada malee tasuma filannoo nuuf hin kennu. Namni nu jaallate garuu kanarraa faallaadha. Nu gammachiisuuf dhamaa yaada keenya hubata. Ofii isaatiin miidhamee nu hin jireenya gaariitti jiraachisuu barbaada. Nuuf dhimma, nuuf yaada, nuuf gadda, dadhabbii keenya beeka, dhaba keenya hin barbaadu. Shukukki jennee nama gattaanee akka jiraannu hin fedhu. Maqaan isaa akka gaariitti nurratti akka waamamu barbaada. Nuti garuu inni kun nuuf hin galu. Ammamiyyuu jaallanne, ammamiyyuu garaan keenyatti gammadu nutti fakkaatu nama jaallanne faana jiraachuurra nama nu jaallate faana jiraachuun carroomuudha. Nutti hin fakkaatu maleessa. Ani waan baay'ee hubadheera. Dubartiidhaaf nama ofii ishiitii jaallatte caala nama ishii jaallatetu dhimmaaf. Isatu gaariidhaafis gaa'illi biyya lafaa kanarratti dhala namaatiif boqonnaa isa jalqabaati. Gaa'ila keenyatti boqonnaa hin qabnu taanaani karaa kamiiniyyuu boqonnaa hin argannu. Waan kamittiyyuu gammaduus hin dandeenyu. Gaa'ila boqonnaa qabutti jiraachuuf garuu nama ofii keenyaaf jaallanne caala nama nu jaallate wajjin jiraachuu hin carroomuudha. Kanaaf nama si jaallate faana jiraadhu. Nama ofii keetiif jaallatte duukaan fiigin. Isa ofii keetii jaallatte argachuudhaaf osoo dhamaanu isa nu jaallatu dhabna. Kun immoo gammachuun keenya nu jala darbuudha jechuudha. Carraan keenya eebbi keenya nu jala darbuudha jechuudha. Namni nu jaallate baay'ee nu fayyada. Dhiira waan ta'eef, nu bulcha waan ta'eef, nu hooggana waan ta'eef, rakkoo keenya isatu caala nu baachuu danda'a waan ta'eef nama nu jaallate faana jiraachuu qabna. Inni kun carroomuu waan ta'eef nama sin jaallate faana jiraadha. Ani nama ofii kootii jaalladhe faana osoo hin ta'in nama na jaallate faana jiraachuu murteessee jira.